Fuunee akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota egaa chaayinaalii keenya seenaa miidiyaa neetworkii yuutuubii keenya namoonni wanta hedduu irraa hubataa jirtu jedhee yaada. Guyyaa har'aa immoo akkamitti followersii keenya guddisuu dandeenya, akkasuma immoo akkaawuntii waarningiin maaliif ta'a kan jedhu akka irraa of eeggattan sinitti himuufidha. Egaa maalidha tiktookiin seera tiktookii keessatti maal jedha? Followingii namoota isiniin follow taasisan caala namoonni followingiin keessan nama 10,000 geenyaan warningii sin jalaa ta'a jechaadha. Akkaawuntiin keessan sin jalaa cufata jechaadha. Kanaaf hanga 8,000tti follow baakii gaafa gootanii followersiin keessan guddachuu danda'a jechaadha. Namoonni follow siniif godhan. Kanaaf maal gootu? Follow baakii kan argaa jirtu kun follow baakii hiriyoota keessan seentanii dedeebistanii firiyyaa taasisuu qabdu jechaadha. Haala kanaan tiktookii keessan siniif guddachuu danda'a. Maaliifi yeroo isin follow baakii deebistanii namoonni akka isaan follow sin godhaniif carraa bal'aa ta'a jechaadha. Baay'ee free ta'ee tiktookiin keessan free ta'ee mul'ata jechaadha. Akkaawuntii namaa irratti argaa jirtu namoota follow na taasisan hunda follow baakii deebisaan jira jechaadha. Yoo xiqqaate nama 4,300 deebisee jira. Garuu immoo follow na taasisee jiru nama meeqa? Nama 3,560 wayi qofadha jechaadha. Kanaaf haala kanaan isinillee deebisaa yeroo kana warningii irra bu'uu hin dandeessan jechaadha akkaawuntiin keessan. Kanaaf baay'ee kan namatti toludha. Karaa kanaanillee followersii keessan guddisuu dandeessu, akkasuma immoo warningii irraa baraaramuu dandeessu. Hanga 8,000 hanga 9,000tti adeemuu dandeessu jechaadha followingii. Kana booda yeroo sana kun followersiin keessan 10,000 siniif darbuu danda'a. Sababiin isaa gidduutti namoonni follow sin godhan waan argamaniif jechaadha. Kanaaf baay'ee namatti tola. Kana icciitii kana fakkaatu irra share siniif godheen jira. Yoo isinitti tolee yuutuubii keenya laayikii nuuf taasisaa. Galatooma viidiyoo taanu keessatti tola garraa turtii gaarii.